halkan tokko jaartiin tiyya osoo gamoo gubbaa irra waa dalagdu akka tasaa qalqalloon yookiin immoo okkoteen bishaan itti waraaban jalaa kufee cabe jedhe. Bishaan achi keessaa dhangala'e gadi yaa'e jedhe gadi gara balbala gubbaatti itti gayyaa'u fooqii jalaatti gadi bu'a. Bakka rasuulli rabbi jedhan san bishaan gubbara gayyaa'u. Lafti sun halkan akkaan qorru jedhe. Madiinaan akkuma isin beektan karaa shaamirra jirti. Yeroo oowwitullee oowwisii daangaa guddaa daangaan qabu wayita qabbanooftullee qabban isii nama qaba. Qaxiifaa yookiin uffata xiqqoo takka qabna jedhe tabiyya Yamanii hojjetamtu akka uffata qorraa yookiin birdilibsi keedhaan kana. Takkittii san malee tabiraan qabnu lafti qorra jennaan waan biraati. Bishaan gayyaa'e kun Nabi Muhammad irra gadi jiga jennee uffata takkittii qabnoota halkan qorraa san tawaan uffannu tabiraan qabne san fuutee jaartiin tiyya isa saniin dhoqqee san bishaan san guutuu qulqulleessinee achi darbinee ofumaa qullaa rafne jedhe. Halkan san osoo waa tokko uffatiin osoo qorra nu rafne halkan seenaa halkan wareegamaa halkan taarikaati. Lafti bariinaan waan eda mudannee Nabi Muhammaditti himne jedhe Abuu Ayyuub. Yaa Rasuula Rabbii ida mudannoon akkasiin mudattee rakkanneeti. Amma osumaanuu dahayyamtanii gara gubbaa ol baatanii jennaan Rasuulillee rakkina keenya arganii ol bayan jedhe riwaayaa Imaamu Muslim keessatti. Abuu Ayyuub al-Ansaariin nyaachisuun obaasuun uffata Nabi Muhammad miicuudhaan keessumummaa seena qabeessa eenyu argatee hin beekne argachuudhaan Nabi Muhammadii wajji waggaa baatii 7 ture. Akkuma riwaayaa garii keessatti dubbatamu gabaasa garii yeroo Nabi Muhammadii nyaata dalaynee erginu nyaanni Nabi Muhammad irraa nyaatanii hambisan wayita nutti ol deebi'u bakka qubbiin isaanii sallallahu alayhi wasallam tuttuqee gaafadheetiin bakka san funaanee nyaadha jedhe. Bakka qubbiin isaanii sallallahu alayhi wasallam tuttuqe san طلبا لبركته صلوات ربي وسلامه عليه بكا قبين إسانيسا بركة إسانيسا برباتشا بكا سن فنانين نyaadha jedhe maatiin keenya hundi halkan tokko qullubbiidhaan nyaata dalagnee qullubbii shunkurtii adii Nabi Muhammadii gadi ergine jedhe. Nabi Muhammad nyaanni bira turee takka ijoolleen fuutee wayita fiddu lafti halkanii wayita ifaatti qabnee laalloo nyaanni hin tuqamne jedhe. Achumaa rifadhee fiigee Rasuula Rabbii bira dhufe. Bi'abii anta wa ummii yaa Rasuulallah. Maaluma ta'e haadha abbaan kiyya fura kee haa ta'ani. Maaltu mudate nyaata maan nyaatinaa jennaan inni cindamaa shamamtu haadhihi shajara biqiltuu shunkurtii adii qullubbii tan hafuurri isii akkuma fooliin isii nadhaheen jibbe jedhan nyaata. Maa yaa Rasuulallah qullubbiin haraama moo maali jedhe Rasuula Rabbiiti. Laa qullubbiin haraamaa miti. Ani nama malaa'ikaa wajjin haasahu. Malaa'ikaan hafuura qullubbiin jaalattu jedhan Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Achumaa nyaata san fuudhee anillee har'a booda qullubbii nyaadhu jedhe. Qullubbii jaaladhu sababa Nabi Muhammad jibbaniif jibbeedhe. Qullubbii jibbuun amala Nabi Muhammadi. Har'a namni qullubbii nyaatu jaalatu Nabi Muhammadiin faallessa jechuu miti. Kuni kamaa qaala warri fuqahaa dubbatan af'aalu nabiyyi sab'atun hojii warra Rasuuli Rabbii dalagan torban keessaa tokko waan amala isaanii qofatti rarra'u jira. Rasuulli aanani jaalatan, damman dhugan, habhaban nyaatan, dubbaa yookiin baaqulallee ni jaalatan kamaa rawaahu Anas ibn Maalik. Namni har'a nyaatota amma maqaa isaa tarreessine kana jibbe Rasuula Rabbii faallessan jedhamu kun amala Rasuula Rabbiiti malee karaa isaaniiti miti. Akka amala isaaniitti garuu Nabi Muhammadiin jaalatuuf waan isaan jaalatan yoo jaalatte ajri itti argatta. Yoo dhiifte immoo wanni irraa si gaafatu yookiin sunnaa Rasuula Rabbii faallessite jedhame tokko jiru. Abuu Ayyuub al-Ansaariin sababa Rasuula Rabbii jaallatuuf qullubbii Nabi Muhammad nyaata qullubbii qabu nyaadhu jennaan gaafsan irraa jibbe jedhe. Abuu Ayyuub al-Ansaariin ulfaataa namaa kabajamaa abbaa seenaa dilbii sahabaan hundi kabaja guddaa isaa qaban. Baatii torba Nabi Muhammadii wajji hagamanni Sawdaa bintu Zam'aa ijaaramee Nabi Muhammad achi keessaa gara mana Sawdaatitti galanitti Nabi Muhammadiin achitti kaddamaa ture. Kabajaa fi ulfina inni qaburraa gaafa inni imala guddaa deemee Madiinaa Nabi Muhammad irraa biyya Basraa dhaqu Abdullah ibn Abbaas
أبو أيوب الأنصاري تو مدينة راكا فاجرة لجينيان من قوتو فرشي تولشي بريتشي أك أتي نبي محمد سمت تسيسي من نجري عبد الله بن عباس لولا تكو إرجع رسول ربي دنيا را ديما الله نفني أبو أيوب كل صحابة وجلولا ديما تري قافا تاتي أجندا لما مكا تريسي عائشة رقاقي فمكيسا لي ورّي قافا سن إجنو قل كلو دام كيسا بهي ربيم آياتا كيسا تتي أكيكي قل كلو ما إسا أبو أيوب الأنصاري تري زيد بن خالد رضي الله عنه وأرضاه قداب الجنس معاوية هركتي قلي كيسا يزيد بن معاوية ورانا قدتش بي اسطنبول يوكين قسطنطينية قاقيسوف سوتش إكيسا أبو أيوب الأنصارين عمري من قدماتين مدينة نبي محمد الرابهي قرى قسطنطينية يوكين هر أمقالا اسطنبول جرأمتو أجيلي بي سنبنو داف أقوم أتشغهين من قسطنطينية جهول إساني همني وران إساني قداوان تريف جهول سنج أبسن دن ديني صاحبان أقوم أتشغهين أخذه المرض لبين أتشتي ساقبتي أبو أيوب الأنصاري اسطنبول يوكين تركيا ويتاروهين كيسابه في سكرا سيدي يوكا أن دبرو تأي فوداتين يودن دي سن بكالولو ديمنو سن كيستين أولا يوكي يوسن جر إسن ديدان اللي هاتري يوكين جوغول قسطنطينية يوكين اسطنبول جلسنتين أولا جري ويتا أبو أيوب الأنصارين لكبستي شهيد ما برباتش بيجر به كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمنى الشهادة نمني شهيد ما هوجد أن أرئي قياتك أنمتو شهيد من دنيا را قلجد نمني أسو أرئ وأسو هو دنيا را دبري هما فدين ليدو ربي من دانما جهادك يسدو إساكنا ولو مات على فراشه وصو فراشه إر رفاني رت الليك دو أتئي دري ورانا أصنتاني فراش الربا إر رت الليك دو أتئي هما نمني دري ورانا تفرأة سر ربي ساكنا جدا أبو أيوب الأنصاري زيد بن خالد ابن كليب قسطنطينية اسطنبول بكر أجنون أجت أوالمه مدينتي نبي محمد سمته باتي تربة نبي محمد كريها فرته قروا جسني إساء بك صحابان اتن أوالمين ميل فقيفته كيلومتري كما هدو مدينة نبي محمد هر اسطنبول أتشجرة رضي الله عنه وأرضاه والسلام عليكم